Assalamualaikum, hai guys, akkam jirtu nagaa isin fayyaadha. An ibsuudhaan illee deebi'ee viidiyoo hiyyaa biraatiin dhufeetiin jira. Warroon chaanal nyaataa taatan subscribe godhaa isin jaa amma hirribaa kee. Haasa'uu hin danda'u. So guys, arraan tana vlog ajaa'ibaa isin qabadhe dhufeetiin jira. Waan hin jireenya keessatti yeroo jalqabaatiif challenge godhu deemu jechuudha. Maal akka ta'e waa hundaa'u qophoofnee hidhannee baanee viidiyoo kiyya ararraa kaasee hanga boruu Insyaallah deebi'ee mana kanatti deebi'utti isiniif waraaba. Makara makan deemuuf maal akkaan godhuuf maa hundaa isiniif nama. Garuu yeroo jalqabaatiif jireenya keessa waan ani itti maal isin jaa ani mokkoruu deemu try godhuu deemu laal ama booda kallumachi dhaqee okay oddummeesse kanaan hin jenne isin dhagee waan isiniif hima. Waan yeroo jalqabaatiif try godhuu deemu ammallee jireenya keessa challenge godhuu deemu jechuudha. Ittiin dorgomuu deemu ittiin bakka challenge godhuu deemu waan yeroo jalqabaatiif an takka jireenya mukayya keessattuu godhee Afrikattis godhee hin beekne godhuu deema. Maal yoo jettanii gabbeetiin isiniima qophaa'eeti ammaan tana buufiin deemu naaye. So guys uffannee maal jennee gabbaneetiin isiniif hima inshaallah na hordofaan isiniin jaa na waliin tura. Dhufeetiin jira agartanii RV storage jechuun makiinaa keenyatti keessa bultu kun storageidha. Kun storage qofa kaampaanii miti. Storage qofa ifmaafiin firraa bana jechuudha. Automaatikaalee kanarraa banamtee yeroo barbaade dhufee seenee guyyaa isaan na erganii gizee isaan na eejanitti waan barbaade gochuu hin danda'a, waan barbaade fuudhuu hin danda'a. Amma seenneeti keessa RVtii fi RV akkam fakkaata waan hundi isiniin garsiisa. Yaa kun amma bakki nan taa'ee makiinaa fuudheemu fuulduratti ifatiin hin garsiisa. Agartanii kennan ta'ee fuudheemu halkan sa'aatii afurii fi daqiiqaa wayii shaniif deemna. Eegeen isin hin jiru halkan akka faranjiitiitti sa'a afurii fi wayii akka biyya keenya sa'a horaniif wayii asii farijaan qabaa asiin ammoo waa hundi bakka fakkaatu kun huccuu meeshaatiyya sireetiyya as deebitee asitti bakka itti honkayi gisee irra fuudheemu honkayi isaa achi bahee honkayi isaa achi baheeti achi dheeratee bakka kun rafaa kun ammoo bakka fuulatti gargaramu isheen ka'ee fuula bakka itti gaddu aseenee asiin washroom bakka itti seenanii fayyadamanii homo restroom homo bathroom kanneeni so akkasii amma karaa bu'ee deema. Challenge ati himtu maali? Hedduu fi yeroo jalqabaatiifiin kiiloomeetira biyya kana keessa almost sa'a 12 ol drive godhu deema. Makiinaa tana asii drive godhee karaan takkaa deemeen beekne marama adda addaa qaba waan adda addaa qaba biyya faranjii tana keessa gaa isin eegalte. So takkaa drive godheen beeku naannoo asii kiiloomeetira 300 fa'aa kiiloomeetira 400 fa'aa waan akkasii malee sanii ol deemeen beeku amarra yeroo jalqabaatiifiin so kiiloomeetira dheeraa deemu deeme jechuudha. Saniifiin waan naaf yeroo jalqabaa jee isinii kaa'e challenge na godhu isin jee isinii kaa'e kana waan kanarra dheeraa bakka karaa kanarra dheeraa deemeen beeku. Kanoo biyya kana keessatti dheeraa naaf kanumarra karaan dheeraan takkaa deemeen beeku jechuudha. Jalqabaatiif kanuma mee akkam akka ta'uu fi maal akka ta'u karaa takkaa deemtee hin beekne kophaa ta'e biyya namaa tana keessatti isinii galte maal akka challenge na godhu karaan kun karaa akkamii almost sa'aatii 10 amma guyyaa halkanirraa akka biyya keenyaatti yookaan immoo sa'a 4 AM'dha. 4 cinaa AM'dha. Asirraa kaanee sa'a meeqatti akka biyya san geenyu asirraa provinsi tanarraa kaanee jechuudha. Isin jiru Albertarraa kaanee naannoo akka naannoo Oromiyaa irraa kaanee naannoo biraa Gondar fa'aa yookaan immoo bakka adda addaa rakkooti akkasii jechuudha. Amma kan hin deemu jiru asirraa kaanee BC bakka jedhamtu kammoo Vancouver magaalaa ishiidha. Magaalaa isin deemuuf hin deema hanga achitti
maal akka challenge na godhuuf haraa kanatti maal tokko mudatu waa hunda isin qodaa deema gaashin hordofaa isiniin jaa. Assalaamu alaikum. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Ammaan tana yoo xiqqaatte sa'aatii 3 ol drive godhee jira. Bakki nan jiru kana gaara ajaa'ibaa keessa jira. Wallahi karaa kana aduun harkaa dhufe osumaan deemu lafa roobni roobuu fi dukkana qabbana waan akkanatti seene so hedduu bareeda gaarrini iddoo godhaan deemu ture. Garuu yeroo takka takka as duuba wanni jiru lala. Kana duuba jiru kuni hurreedhaa fi roobaa dabruun dadhabe. Achi as dabre as roobni hin jiru. Biyyi tun amala adda addaa hedduu qabdi hoo. Biyyi namaa tuni wanni adda addaa mukkeen isin gartan kuni mukkeen bareedaa kana namni dhaabeetiin beeka. Look namni dhaabee osoo hin taane rabbumaatu akkana bareechee dhaabee aboo bineensoo hin aduu baas keessa gatoo. Makiinaan keenya tana kana dream. So makiinaan keenya kana kanaan fuudhee Vancouver deemu jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kiiloomeetira 1,300. Ana immoo karaa biraa 900 fi 90 ho'iitiin moo 80 ho'ii tokko gisee dura eegalu saniin chuus godhadhe saniin hin deemu jira. Hedduu bareedaa karaani garuu nama sodaachisa sometimes gisee ati wanni keessa deemtu injoo godha deemu jira. Gidduu gidduu dhaabbattee nama kophaa itti illee taate. Ara bineensa kanatti hin dhumnettee godhu. Gaala gaara mataa isaa. Adanii gaara mataa kubbarra. Gaara rabbiin biyyi namaa tunisin Kanaadaan bantantuuni wanni Ameerikaanii akka isin jala galtu barbaadduuf lafa kanaafaa qabdi. As keessa gaawaa hedduu jira gaara kana keessa. Waan silaa biyya Afrikaa dhaqanii walii qabatan sana asii numa harkatanii waan isaatti gaddamanii hin beeku. Hedduu bareedaadha jechuun biyya alaatuun foogee qofaa Ameerikaa isin bareechitu. Bakki namni deemee rahaa godhuu fi injoo itti godhuu bakki namni jirmi namaa kun itti sammuu isaa boqonnaa argatu bakka kana waan ta'eef kana jaalatti jarri adiin kun. So kun hedduu bareedaadha jechuudha. Nu bira bar maaltu jira bakka kana yoogaa baa egaa. Nu bira bakka kana gaarri kana bakka kana gaa. Oromiyaa qofa keessa jirti beeka. Nu bira garuu kanan geessu kanan qabnu hagana ga'u waan akkana nama qabna. So guys agarumaan hordofaadha. Okay, so guys kilomeetira 600 fi wayin naafe. So kilomeetira 600 fi 20 naafe. Kilomeetira 620 kanan drive godhamas. Damis udah kade saat jahafi daqiiqaa 20 naafa jechuudha. Inshallah ga amarra khane ga mas yoo godha walitti chaana karaa isiniin galsa gizee nama makiina waafu yoon garagalchii wanni islaandi waliin qabu achirra kaa'ee garagalchee karaa isin garsuun danda'a maappii itti ilaalachaa deemuu danda'a. Gosa karaa nagaseen deemu akka isaa har'aa maquun danda'a saniif maappi fayyadama lafan beeku naaf yeroo jalqabaati. Asumaanuu garuu warra tiraakaa jechuudha. Wallaahi warra tiraak diraayivar biyya kanatti warra tiraaka diraayif godhu warra biyya adda addaa deemu dhugumatti qooda kaa'eef namni karaa akkanaa chaalenjii akkana tana guseera hurreessi dhufaa gis fedhe egaa waafaa gaaraasi bu'uu danda'a bakka kana lafatti bineensaas dhufuu danda'a hin beekamu wanni isaati. So kana hunda keessa dabranii chaalenjii akkasiin keessa dabranii namni maallaqa fidu jechuuni waaw. So isaan dalagaa dhugumatti hedduu mata strongidha. Nuti illee gaamman tana strongii ta'uudhaaf eegallee jechuudha. Challenge akkana tamne deemte biyyoota akkatti makiinaan drive gootee dheeyitee waan keessee nagaan bakka san goone waan guddaa rabbi bakka nagaan bakka deemu nagaan nu haa ga'u. Guys hagarumaan hordofaa isiniin jaa addan dhaabbattu gaa gaarreen babbareedaa fi haala gaggaarii amma keessa dabaraa dhufna kana agartee turtanii hedduu bareedaa bakka inni akkanaa hunfaanii waan hedduu tas nama jiru fi namatti tolu garuu hurree tanaa fi roobaan sodaadheen jira hin kijibu.
Yo sini bineensa fasa gaffii geekam makiinaa keessaan jira ammaan taa kiree bolla jiru. Okay guys, bye bye. Guys ammaan tana karaa gureetiin gaasa guutuu jira. Kilomeetira 100 qofa deema makiinaan tuni. So gaasa sanii nama goree 100 irraa xiqqaate. Nara dheetiin jira waan ta'eef kilomeetira 400 qofa keessan naafe. Agachi kana keessatti itti guutuu. Baadiyyaa kanaadhaati. Baadiyyaa kanaadha. Baadiyyaa jantan kun kanaadha keessatti. Biyya teenya tungaa magaalaadha. Biyya teenya bakka kanaatu magaala. Give me my receipt, man. Yeah, I need. Because warri kampanye na gaafatan maka. Gisiin kana waan karatti itti baase kana na gaafatan. Isaan na gaafatan takka na gaafatan waan karaa nan baase kaardii isaaniitiin qaba argaa krediitii isaaniitiin akka jiran waan ta'eef kampaniitiin qaba. Achirraa baasee waan hin baase hunda baase san booda maaliin godhaa rashiita isaanii fi kennaa jechuudha. Alhamdulillah. Almost amma kilomeetiruma 400 takka naaf. Dandeenya boo. Waan inni dandeenya jirtu insha Allah rabbiin kan inni waan inni gargaare hunda ni dandeenya. Ya guys, waan Allah nu gargaare hunda ni dandeenya yoo rabbi jedhe. Akkasii
Guys, lafa akkana bareedduu fi uumama akkana rabbi nan garsiisa. Waaw. Jannata lafa tanarraa hojjan asii malee ni ajibni qaba. Yoo jannanni lafarraa banasa bakkanaan ta'ini ajiba taa'e dubbiin. Ana wallahi uumaa rabbii kana ni ajaa'iba bara mukkeen akkanaa kana osuma takka irraa muuna takka tuqamne haala so namoonni eriyaa kana jiraatan waan isaanii rakkoo ta'an yoo jiraate qabbana qofa jechuun itti qabbanaawa roobni gisee takka hin dhaabbatu caccacacab jaa sanumaan dabartee jireenyi biyyuma kana bakkuma tana jira lagguma kana keessa jiraatanii naannuma kana keessa jira bakka hundi konistirakshinaa jira karaa na qabu jechuun akkaan barbaadee nutti hin jiru konistirakshinni biyya kana samara waan eegalu jiru fi as bakka tana samarri waan jiru natti fakkaatu ta'ullee garuu gisee kana amma isaan udduu biisiidha karaa dalagu isaan adda addaatti no bad waan jettu alhamdulillah seef haga ammaa seef taanee deemu jirra rabbi nagaan nu haa galchu bakka nu haa ga'u namni gaa qabeenya uumamaa kana gaa waan rabbiin uumee lafa kaayatan agarta ilaallaa uumaa rabbii kana akkanatti keessatti haa godhaa enjoy godhaa dalagaas keessa dalagaa eegalte qalbii deetillee uma kana nama agarsiisaa deemuuni waan bareedaadha alhamdulillah rabbiin dhalame rabbiin kuni dandeettii isaatii fi jabeenya isaatiin anaa baadiyyaa hamtu ta'e dhalate dhalame anaa achi dhalate rabbiin fidee har'a biyya tana keessa gaara isii keessa biyya gartee biyya guddattee biyya faranjii biyya amma mukkeen kana keessa waamee qabu tana keessa rabbiin fidee akkanatti baadiyyaa isa keessa gisee maal hin jaanne isa kana rabbi kana maal hin jaanne alhamdulillah jechuun dirqamni jechuudha because isaan naan fedhe malee annama bakkiin ani turee fi bakkiin ani itti nama ta'ee hagan an guddadhee fi bakki tun waan inni naan fedhe malee naan hin maltu jechuun yaa isumaan naan fedhe malee as dhufa jee namnichi dhalate namni bakka san ture as dhufa jee yoo rabbi taate namni nama ayyaatu qaba akkasii bar inni ammoo sayyaadee godhee hojii nama agarsiise caa baadiyyaa sani fidee magaalaa isiidhaa biyya agarsiisee sabbee dabaree baadiyyaa biyya tanallee agarsiise sana yeroo rabbii galatoonfachuun gista kallee isa kana alhamdulillah jechuun thank you jechuun ifachuun qabnu warroonni biyya kana dhuftanii alhamdulillah jaa bakka itti dhalatte yaadattanii eessa akka turte yaadattanii gaafa biyya kana dhuftanii wanni fedhe chaalenjii fedhe jiraatellee alhamdulillah jechuun dirqama jechuudha beekaa karaa dhibbaan deemnu jeetaan silaamaa bakka tun dhibba ture 50 ayyaa hojjeta seegalte bos construction egaa karaan asaan kun gaddisaadha keenya kun construction akkana dhaabbataa gaa yeroo bijee sa'aatii 4 booda yookaan 5 booda achinuma geenya because akka nuti akkana ni asirratti ilaalee deemu jiru osoo hin taane akka immoo haalli karaarra jiru nu godhuun deemna waan ta'eef siniin daawwachiisamee bakka tana bakka kana isin yaadachiisa daawwachiisa. Ani Oromiyaa keessa illee jechuun namoonni bakka hedduu deemtanii beektan yoo jiraate karaa Baalee kanatti bakka gaarreen akkanaa jiru kan inni beeku so hedduu bakka bareedduudha ati gaa hurreen keessa karraachiin deemtu roobaa jira bakka kana because mukkeen waan jiruufi aduu keessa dhufee bakka kana gisee seenee kunoo hurree jira hanga ammaan tanaatti bakki jirutu alaabaa kanaa doonni alaabaa Albertaa BC kunoo BC jennee jira ammaan tanaan alaabaa BC argee jechuudha dura kanaa dumaa argu ture alhamdulillah as geenye wallahi hedduu waan bareedaadha lafa akka malee irraa dinqisiifadhee amma kana nama keenya yoo itti galchanii irraa cireeti eerruu godhata gaa amma irraa cireeti bakka waarra jimaarra dhaabu bunarra dhaabu maangoorra dhaabu agartanii bakka waarra facaasu godhata namna keenya warri biyya kana ammoo tokkoon hin taatu qa ilmoo caala eegama ati hunni kunuunsama dallaa itti ijaaramaa bineensonni keessa jiranii so waaw dhugumatti warri tiraakoo ofan enjoy godhanii jiran enjoy laayivii tanatti jireenya kanatti enjoy godhanii jiran dalagallee yoo taate gisee ammas keessa deddeebi'e warri karaa fagoo BC fi Albertaa baay'eetu deemu waaw carraa qabeessa isin gisee hundaa kana garuu karaa deemuun ati riskii qabdi akkasuma ta'u bakka
hinaampaanii waan kana kan rabbi namarraa qabu waan san dabartee wanni nama dhibu dadhabbii dirqama karaa fagoo jedhu nama dadhabda biiraan gaafa deemtee gaafa kana deemtee sayyaara illee karaa fagoo jedhu nama dadhabda. So guys, karaan kana fakkaataa keessa jiru kana fakkaataa Joon wajjin qoraadhaa daawwadhaa isin jaatti bashannanaadha. Isinillee mee manuma taa'aati asuma keessatti illee aturaa laaraatti godha akkasii kana booda ispiidiin ni dabala. Salaamu alaikum. Hi guys, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Alhamdulillah nagaan galeetiin jira. Ammaan tana kaampaanii teenya ta'a Vancouver keessan jira jechuudha. Alhamdulillah nagaan dhufe as gaheetiin jira. Kana booda amma kolfii reception akka inni maal goone san booda gabbaanee Vancouver tana magaalaa tana laalla. Guys, nama kana amas sadi booda har'aan tana argee nama amas sadi booda lagarre jechuudha. Biyya kana keessatti gaammanni warra biisiiti. Bulchaa biisiiti kan ta'e uumajee ture. Amas sadi booda har'a wal agarree rabbiin gaafa wal harkaa namni wal harkaa. Namni wal lubbuun jiraate jechuun wal harkuun wal jechuu barbaadeetu isin galte. Ani egaan biyya kana namatti akkaafi wayii. Asuma wal birruu dadhabnee tuma rabbummaan giddiidhaan giddiin dhiibee wal birruu fide. Yaa ammaan tana magaalaa isaaniitti lallaaluu jirra. Biyyi tuni muka heddummaate jimaa heddummaate muka jimaa. Wallaahi eegaan baanfi dabree hanga hunu magaalaa tana gasseenu jirutti mukumaa jira. Hedduu bareedduudha magaalaan keessatti meegaa fooqumaa hungarreen. Beetaa biyya alaa tana fooqirra laalla. Fooqirra laalla. Fooquma takka illee hungarree. Gana ammaan tana Vancouver gasseenu jirra. Magaalaan nuti gisee achi teenyu biisii tana Vancouver qofaa fi ammallee Victoria beekne malee daawwantaanuu naannoo kana sadii jira. Takka maqaa maal jette Liibina ni Liibina jette. Maqaa sadii jira. Bannabii Marmaarree. Siitoo Bannabii jaanii. So Vancouver tummaan guddoodha jechuudha. Magaalani naannoo adda addaati. Akka gartee nuti Dirii fi Brooksii fi Calgary jennu sanitti magaalaa qaraatee I don't know guys, I'm not downtown and get a gun at the system. Inshallah, yeah. So, Gana Lala, time in Dunkabu, Agasumatu, one Magata Lale to Magon Galer now, Yavera. Whenever after. Okay, Mirio Jenny, I should drive. Oh, Smara Katana Pishanganism. Vinder Benio. She like Berto Logo. Wow. Refu kiseni makina nse ni wara bajeti na mechen so amalle ni badje man downtown sari ama mulla tono biya kana biji kono lo vakate lalle mana bishanga sama warsha downtown keessa illee mukaan jiran jechuudha harma waasitti bitan islaama waas keessa jiru qaban jira lee ini kun ammaan tana downtown jechuudha downtown in Vancouver kana Vancouver original san jechuudha ta'ullaati illee beekaa jiran original san tana lafti hedduu rakko garuu yoo inni Calgary geessu bal'ina maali karaa amma downtown akkana amma karaan guddaan kanuma magaalaa keessa bahu. Egaa kun amma karaan tokko hin gartuudha. Amma gaa highway magaalaa keessa bahu kanuma bira tokko keessa. Kun amma kan magaalaa downtown walakkaa jiru. Kan walakkaa jiru ka'ee. Downtown walakkaa jiru. Bismillah. Siin deemtaa achiin gortaa. Asilaa warra Edmontanii fi warra Albertaadha amma kana jechuun ani itti bitaa ta'a yoo amma dhufanisitti amma biratti kuni jala fa'aa ba'a barra. Karaan amma kun jechuun ganda xaraf darbee kaseen karaa akkasiiti. Magaalaa keessa karaan ol deemuu fi waawwee ol deemuu fi akka ol deemu qoftiin makiina afur oofu. Haroo oofus makiina afur oofu. Garaagarummaan isaa. Karaan tokko kun amma karaan fuuldura malee asoo deemuu. Yaa waawwee afur oofuu qaba sila makiina afur. Keessi amma afuruma oofaa wanni hin qabu malee maali? Bal'ina akkasii hin qabu. Bal'ina hin qabu. Amman dalagamne ammas. Karaan biyya kanatti magaalaa kanatti karaan bal'aan hin jiru.
bakka Albertaa sanii miti karaa. Kan biyyiin Islaamoo inni kana. Maaliif? Wallaahi daawwantaan keessa ilaalaa jiran namni daawwantaan. Karaa akkasi bal'isuu. Manuma kana amma bitanii wanni beenyaa kafaluun isaaniitti jabaatti jee. Kun ammoo bakka taaksiin irraa qabatu lala. Magaalaan qabbanooftuudha bareeddudha sila. Haguma wanni kana malee. Amma kabaadha sumaanii baasni illee sumaan deemaa reebu dhufe waan jiru karaan ni jiree. Kanuma irra deemaa baasni? Baasni ni jira. Asuma irra deema kaa? Amma gaari baasni immoo jira. Ammas kaatireen illee ni jira. Nu biratti bara maali Albertatti? Maali Galgaaritti karaan tireenaa makiinummaa nurra keessa gara baadiyyaa irra deemtu. Hoba. Tokko ni jira karaan gara kabaasa qofa. Kabaasa qofaaf jaa garuu makiinaa illee irra ceetii karaa biraa baatu fa'aa naaman yaa akka kanatti qajettee irra deemtu. Barama kun makiinaa irra deemu jirti. Makiinaa irra deemti amma tokko jira makiinaa irra deemu. Kabaasa qofaa jira amma gidduu lakkaata. Adiin kun yoonidha. Bakka poortii keessa. Poortii. Okay. Si baaga. Poortii biyya kana. Inni as keessaa ba'a? Wanti narree asitti rakkatu. Ni bareeda gosa farda kana. Amma iddoo bareeda. Baasni wal koo wanni gubbaa sun jira kamas mana. Warra feemee buusan. Afaan allaa yoo. Angkor bareedde bro. Baasni Vancouver waan adda godhu magaalaa laftini magaalaa biyya guddaa ta'uu isiidha. Baasa akka Awurooppaa jiruuti jira jechuudhaas. Kan lama darajaa lama ol gubbaa. Isin warri Kaalgaarii kana fooqii seetanii wanni manaa miti yaa. Akka mana reentii isinitti hin fakkaanne wanni. Maali? Oke gad dabre yi. Okay. Guys, bakka poortii biyya kanarraa dhufee meeshaa fe'ee deemu xiyyaarri dhufee meeshaa itti buusu Vancouver laaluudhaaf deemu jirra. Bakka akkamii akka ta'e ilaallame waan akkamii akka inni ta'eef. Lafti tuni hedduu bareeddu biyya bishaaniin naanneeffamte. Baadiyyaa ta'e keessan irraa asuma hojii egaa. Amma namni bira jiru garee sumattiin baadiyyaa namni bira hin jirre kana baadiyyaa ta'e keessan irra asuma wayyaa helikooftera irra deema. Helikooftera bishaan gubbaa deema asitti. Waa isiniin garsa. Helikooftera lala kun helikoofteraatiitu bishaan kana gubbaa deema jechuudha. Waan inni dalagu akkuma inni dandeessise. Oh my god. Oh my god. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tragal Guys. Ini fayyada. Vancouver jirra biyyi nuti jirru tuni ani biqiltuu abiyyi biyya dhaabaa jiru takka fidanii as dhaabaniisa lafti guutuu muka mani namaa muka keessa jira. Waan downtown hin ta'in downtown keessa Vancouver karaa gubbarra mukaa jiran gatta mukaa karra jira katte so biyyi tun mukuma qofa ati gaa rooba waa facaafachuudhaaf roobni harkiste moo inni bareedaadha garuu isnoo wanni biyya kanatti hin buune mukaa jira bakkatti buutuu hin qabdu bakkumatti gabbuutu labdeetuma isnoo nafte malee lafa sanatti ati bakka wanni fakkaatti barammatu lafa makka finfinnee digisitaan qabbanaa wanni qabbanoo biyya teenya muka akkatti ni tajaajilanii asumarraa barumsa fudhaa jiru. Muni barkaasii kun tuqamu wal. Muni asii kun nama untuk kamu. Sesuatu aja sama lagi saya tak kau karena untuk tersi mungkin boda. Ya aku misalnya cerita ni kita sini amalan wanita kalau kerja kita nggak tahu Calgary ni ceram. Tapi asal teman ceram. Asik kau baca kau. So lafti guutuu muka karaan ka deemtu dirra muka mukeen misin gartan kan hojiinetti jiru wanni hedduu bareeddu qilleensiiti badda dareedha badda jenee jiddu galeessa lafa badda dareedha biyya bareedduudha ti maasha Allah magaalaa guddatte
Dhageessanii jirtan nama magaalaa. Wanni magaalaan tun agartan muka ishee akkanuma karaa gubbaanii magaalaa guddatte gaariiti. Magaalaa guddatte gadiin namni Torontoo dheete wanni foogii gurguddaa fi waan akkasiitii fi magaalaa guddinaanii magaalaa guddatte jennee Vancouver ammoo mukkeen uummatummaa kana magaalaa guddatte jennee nutti himu jiranii beeka. Waan daawwantawan hin ta'in lafti guutuun daawwantawan keessallee karaa jidduu bakka hunda lafti akkanatti wanni hin jira mooyini. Lafuma jaalatanii gaa jaalannee jirra. Waan jettu akkamitti yaadsa? Yaa nutee bakka nutaatee jirti biyyiin namoonni biraa warroonni gartee akka Kaalgaarii fayyadamtanitti achitti ammoo isin lafti baadiyyaa jedhan lafti isin jettan baadiyyaa waan taateef koottaa magaalaa laalaadha. Yoo achi muuyinoo hedduun jiru koottaa bakka muuyinoo jiru laala. Akkasii koottaa magaalaa laa isin hin jaani namni as warra as jiru jaalanne magaalaa teessanii garuu haala isin jaalladha jireenyi isii garuu haalaani jala keenya asitti bishaan nuti Kaalgaariitti gartee qarshii afur minnoo asii qarshattiiti. Jireenya asii hedduu faayida ol kaa'adha haalaani. Ati gaa'umaan jiru warri as bareef warri as qubatee fi hedduu bareedaadha. Nutillee akkuma achi gisee qubannu nuti bitaa achi gadi yoo taate malee bitaa nutti taate beekte biyya biraa bakka dura qubattee nama hundaafu biyyuma jalqaba dura qubattee jitu sitti tola. Amma isin bakka biraa isin dura qaban isin toltu. Keessan bullu. Mul'oo kan inni as bulee deemu jiru isaan keessummaa keessan mul'u jedhanii gaa ilaalame gaafa rabbi isaan fide nama biltan gaafa dhaabbattee illee taatu. Namni as baree. Yaa. Yaa isa amma gara airportii deemu jirra inshaallah biyya keenya galuu deemna gaa maal goona innaani irraa godhan kana. Yaa wanni guddaan deemu jira. Karena tuh construction otomatis itu cuman. Guys, airporti saya jaga. Airporti Vancouver ke sana. Sekian macam. Sini kan internasional, airportnya itu correct udah. Karena mana 3 dia mu. This is our final boarding call Nah, itu nanti for aja. Flair Airlines Itu lain Flight daerah lah. 806 with service to Calgary. Mana sih dapat This flight jalan is ke ready for departure Karena kayak and gitu doors will be sih. closing shortly. If you intend to travel on this flight, please proceed to gate B20 now. B20. Ceci est le dernier appel à l'embarquement pour le vol Flair Itu namanya tuh, karena kerja singa singa. B06 à Nama itu nanti aja karena lain daerah lah, agak citi. Si vous So, avez karena urusannya itu jera. veuillez vous rendre maintenant à la porte. Biaya kayak sedekat di Membehon, nah biar jalan ke Bali. Eva guyyaan dhufee airpoortiidhaan afaan inni galchee yeroo jalqabaatiif deemuu fayyadee amma ni so filaayitii eegan kana darbe yeroo jalqabaati jedhana airpoortiin irraa jechuudha sanuu Kaalgaarii irraa osoo hin taane bakka biraatti irraa giseen deebi'uu takka seenee hin beeku Kaalgaarii gisee hedduu seenee nama qajeelchuu fi maamaalee fi kan ammoo takka seenee hin beeku. Amma sagantaa akkanuma tursiisuuf eegamuun hin beeku gaafachuu ol dhufnu malee gaafachii gaddeemnu tana beeknaare isaanii ni ilaalamee eegamtaa akkasii nuuf fudhatu sa'aatiidha. We'll see.
Amma checking go deh sini. Oh my god. Nama tuh sih sana kan aku mau pergi tadi. Nih ya itu le, apa tuh sih mal kori. Anak kanan sih ini pak. Awalnya kan sih biara namanya aku pada cenan sih pak. Biara jadi nih gimana? Sen nih, amma checking go nih. मैं चीज़ मिल लगा और खाना नहीं दे यो लब्बा दिया मुंडन देंगे ले आका तेरा लब्बा दिया तुम हम सिंधे हमारा मुंडन देंगे देमाल दर्दम नहीं जरा ऐसा नम्बर नुना दे मनी मैंने देमाल दर्दम नहीं bas baru tayyara mesti biar kerja kan ini tadi mau dia nunggu nanti kau tak kabar nanti kau perdido perdido kan dia na Messi nomor megana ke bano tayyara shimal di safan ganta kai santi manto kon dia mudem ne chuda garman tan kini kala अब यह कैसा को तकवान दिको तका मकीन मती या बाली कब तू जानी ये जरन मकीना दिया बाली कब 19 भाई नान जानी हां अब बने लाल ने बर्बादी का तो को yo pada barisan na masuk rap tuh naik cuma ya raw ni barisan kaze curau oh lu fela betin jera ida lu fela betin jera Pour vous Begitu étirer, Fransi, veuillez vous afan présenter Fransi à ni la dapat. porte B19 Franci avec lama votre faham carte teh. d'embarquement et vos documents de Yo voyage pour sampai ni, parler yo à un Franci ni agent. pan begitu na bulcun nanti, so afan lama pasan itu. Amma tehnya aku jera kami dega, baik, dega itu mana apa? Dega itu orang, dega betul orang. Aka bijaknya sini kini gabu ya, porti kayak 9 deme, terakunin jurut. Ali asma po wani walumati lami tu hula wante ke jaga sen te kai soma sen te male akabi yakanya tere ko pada demani sen sen jurtu Afrika ti hankena rai beka hankena rai hankena ekonomi rai nani milan deme de kamale wa kammo mo jadi tu tiga tamani fu dema kai sen ta berarti tiga hankena ekonomi rai nani kamilan de me dire kai se kamu sebenarnya aku kamu bahasan ini Makasih guys, agar mana udah parah, logo dia. Angga mana kalau sini berapa? Guys, sama set nih, zone 2. Welcome. Zone 2 is there, right? On the map. Which one? Zone 2. Oh yeah, hey, let me just check here and then I So guys, month na, sene katanya jara. Insyaallah. Turki ini Vancouver itu gone uya takka alkan takka uya takka asetti harar rabata jara domere jara insyaallah uya bra demi orna age uya bra demi ornutti balli na magala tan demine sirritti kaise blog isini wara bajeti yaga amammo nazmi janne ani siro gawa ban qaba hal janatin tolle insyaallah ero bra era devi isini wara sirritti guys ini jana jintra Alhamdulillah nagani debine Calgary mane makina deme Vancouver
talaga arafan inde mustaqbal malle yakunu alhamdulillah debi gargar pijati airport rainbow dra akas guys gambo pasane kan kit sinagal tu amo to rite naga kita to anga video ratu ultim naga naturada bye bye guys